nu godhameef waa guddaa galateeffataati. Neetworkii ingiddii waaqayyo kana boodallee akka nu taatuuf kadhaadhaan walumaa wajjin waaqa kadhanna. Adda qorannaan keenya Roomee boqonnaa 9 isaati jechuudha. Roomee boqonnaa 9 nu jalqabin 8 lakkoofsa 38 fi 39 irraa akkas jedhee jalqaba Phaawulos. Duuni jireenyi ergamoonni waaqarraa warri bantii waaqaa keessatti aboo qabu jedhamanii sodaataman warri amma jiru wanti dhufuun jiru hundinuu wanti humna agarsiisuu danda'u jaalala waaqayyootti gargar akka nun baafne an beekaa. Wanti ol ka'ee jiru wanti gadi fagaatee jirus uumama keessaa wanti biraas jaalala waaqayyoo kana isa karaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nuuf dhufeetti danda'ee gargar nun baasu jedha. Jaalala waaqayyoo isa karaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuus nuuf dhufeetti danda'ee gargar nun baasu jedhee Phaawulos waa'ee jaalala isa kan waaqayyoo yeroo dubbatu argineetiin jenna jechuudha. Amma sagaleen kun dhagama miti? Dhagama. Tole. Boqonnaa 9 lakkoofsa 1 irraa Phaawulos akkas jedhee jalqaba. An Kiristoos dhugaadhuma. An Kiristoosin dhugaadhuma dubbadha. Anin sobu yaanni garaa koos hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a jedha. Mee jecha kana waan gubbaa irratti dubbadhe kana maal hin godhu jedha. Hin soban dubbadhu. Akkan dhugaa dubbadhu yaanni koo hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irratti udu 8:16 dubbisini isa sagalii kan Ingiliffaa yeroo dubbisu I say the truth in Christ. I lay not my conscience also bearing me a witness in the Holy Ghost jedhaayu. Amma my conscience sammuun koo yaanni garaa koo hafuura qulqulluu wajjin maal taa'een dhugaa ba'a. 8:16 irratti hafuurri keenya hafuura waaqayyo wajjin jedhee dubbin qorannee turre miti? 8:16 irratti boqonnaa 8 lakkoofsa 16 irraa kana jedha. Hafuurri waaqayyo hafuura keenya wajjin walii galee ijoollee waaqayyo ta'uu keenya maal ta'a jedha? Dhugaa ba'a jedha. 9:1 irratti immoo an Kiristoositti dhugaadhuma dubbadha anin sobu yaanni garaa koos hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a jedha. Iddoo 8:16 irratti isuma dubbanne wajjin kan wal fakkaatudha jechuudha. Hafuurri koo hafuura waaqayyo wajjin walii dhugaa ba'a. Asirratti ammoo yaanni garaa koo hafuura qulqulluudhaan maal ta'a jedha? Dhugaa ba'a jedha. Hafuurri waaqayyo hafuura qulqulluudhaan hafuurri koo yaada garaa kooti. Akkasuma hafuurri waaqayyo yaada garaa isaati. Jecha amma jedhe kana jalqaba Roomee 1:9 irraa waan tokko dubbifname. Roomee boqonnaa 1 lakkoofsa 9 irraa akka jedha Phaawulos. An wangeela ilma isaatii lallabuudhaan garaa koo guutuudhaan waaqayyoof nan hojjedha. Inni an hojjedhuuf kunis yeroo hundumaa kadhata koo keessatti akka isin yaadadhu beekaa jedha Oromootti. 1:9 kana Roomee 1:9 Ingiliffisaa akka jedha. Roomee 1:9 kana for God is my witness. Waaqayyo anaaf maal kooti jedha? Dhugaa ba'uu kooti. 1:9 irratti hafuura isaatiin akka ta'e lafa kaa'a. 8:16 irratti illee hafuura isaatiin. Roomee 9:1 irratti immoo hafuura qulqulluudhaan. God is my witness. Hafuura isaa wajjin dhugaa ba'a jedha. Boqonnaa 9:1 irratti immoo maal jedha? Hafuura qulqulluudhaan dhugaanaaf ba'a jedha. Whom I served with my spirit. Ani immoo maal kootiin isa tajaajila jedha? Hafuura kootiin isa tajaajila jedha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4 keessatti boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 irratti yeroon itti abbaadhaaf hafuuraaf dhugaadhaan sagadan maal ta'a jedha? Hin dhufaaf. Ammayyuu ga'eera jedha. Dhiyaateera ammayyuu ga'eera jedhaayyuu. Kanaaf Roomeen 9:1 inni hafuura kootiin jedhu san my conscience yaada garaa kootiin isa jedhu kana Roomee boqonnaa 11 lakkoofsa 34 wajjin wal bira qabsiifnee akkasumas Isaayyaasii wajjin wal bira qabsiifnee kanaan duras ilaalaa turre akka yaadaatti
Roomee boqonnaa 11:34 irratti mind of God is the spirit of God. Conscious isa jennu san jechuudha. Isa Roomee amma 9:1 irratti dubbisaa jiru kana keessi garaa koo inni jedhu kun kan namaas akkuma tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2:11 irratti qoranne jechuudha. Akkuma hafuurri namaa waa'ee namaa beeku, hafuurri Waaqayyoo immoo waa'ee Waaqayyoo akka beeku bal'inaan laalleerra jechuudha. Laalleerra jechuudha. Ammas akkuma amma dubbadhe Roomee 11:34 fi Isaayaas 40:13 wal bira qabnee yoo laalle Spirit of the Lord, the mind of the Lord jedhee iddoo kanniini wal bira qabee laaleetiin jedha jechuudha. Tole. Erga ka'umsa kana laallee ka'umsi baay'ee murteessaadha. 9:1 yaada conscious keessi garaa keenna hafuura qulqulluu wajjin dhugaa akka ba'u. Kan inni lafa kaa'u jechuudha. Akkuma 8:16 irratti hafuurri Waaqayyoo hafuura keenya wajjin walii galee akkuma jedhu jechuudha. 9 wanti an dubbadhu wanti yaanni garaa koo dhugaa anaaf ba'us gadda guddaa akka qabu, gaddi kunis utuu gargar hin citin garaa koo akka na dhukkubsu akka ta'edha jedha. Gaddi garaa koos gadda addaan hin cinne akka nan qabu maaf akka inni gadde maaf gaddisaa akka addaan cituu dide ilaallaayi. 3 isaan in gargaara yoo ta'e sababii obboloota koo warra foon koo fi dhiiga kootiif jedhee ofii kootii Kiristoositti gargar kutamee utuun abaarameeyyuu nan jaalladha ture jedha. Obboloota kootiif jedhee jaalala inni agarsiisu argina. By the way, qorannaa waa'ee waaqummaa qorataa turre keessatti Museedhaaf Phaawulosiin Kiristoosiin xiyyeeffannaa laalaa turre qorannaa darbe keessatti. Hin yaadattu yoo ta'e. Museen akkamitti hubata? Phaawulos akkamitti hubata? Adeemsa ofii Museen akkamitti jalqabe? Phaawulos akkamitti jalqabe? Kiristoosuu akkamitti deemaa ture? Kiristoosuu akkamitti? Sababni isaa Museenis maal jedhe? Ba'uu boqonnaa yeroo waa'ee ba'uu boqonnaa 32 lakkoofsa 32 irratti isaan kan balleessite manna maqaa koo galmee jireenya irraa maal na godhi jedhe. Na haqe jedhe. Na balleessi jedhe. Phaawulosis maal jedhe? Obboloota kootiif jedhe Kiristoositti gargar kutamee kan abaarames yoo ta'e maal ta'a jedhe? Nan jaalladha. Kiristoosis bara baraan abbaatti adda ba'uu murteeffate. Nu fayyisuudhaaf jedhe. Akka jedha Greek Desire of Age irratti the risk of eternal loss jedha. Bara baraan abbaatti adda ba'u waaqummaan gargar ba'u hamma gargar ba'utti ga'e jechuudha. Maal ta'uudhaaf? Nu fayyisuudhaaf. Akkuma Museen godhe, akkuma Phaawulos godhe, Kiristoosis akkasuma akka godhe. Hubannaan waa'ee waaqummaa Phaawulos qabu, Museen qabu, Kiristoos qabu wal bira qabaa laalaa waan turreef jechuudha. Dubbii baay'een ajaa'ibaadhaan gaafan kana laalu Phaawulos murtee akkamii akka inni murteeffate, jaalala akkamii akka inni obboloota isaatiif qabu kan agarsiisedha jechuudha. Ofii kootii Kiristoositti gargar kutamee utuun abaarameeyyuu nan jaalladha. Eenyuuf jedhee jedhe? Obboloota kootiif jedhee. Obboloota kootiif jedhee. Afurratti isaan saba Israa'el ilmummaan ulfinni isaa kakaan yerootti kakatame seerri waaqessuun abdiin gara garaas isaanitti maal ta'e isaaniif kennamanii jedha. Waaqessuun isaaniif kenname, kakaan yeroo dheeraa isaaniif kakatame, ulfinni isaa isaaniif kenname, ilmummaatti guddifamuun carraan kun hundinuu isaaniif kenname. Abdiin gara garaas isaaniif maal ta'edha jedha? Kennaman jedha. Mee xiyyeeffannaadhaan laala. Abboonni qomoo kan isaanii abboonni qomoo isaanii irraa dhufan Israa'eloota keessaa filamuu isaanii ayyaanni isaaniif kennamuu isaanii lafa ka'a. Akka firooma fooniitti Kiristoos qomoo isaanii keessaa maal ta'e? Dhalate. Qomoo isaanii keessaa dhalate. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru bara baraan haa galateeffamu jedha. Ameen. Karaa isaaniitiif waan isaaniif ta'e kan hundumaa 4-5 irratti akkamitti akka Waaqayyo isaan filate lafa ka'a. Jaarraa garuu waan biraa dubbata. Kun garuu jedha dubbiin Waaqayyoo fiixaan ba'uu dadhabee jechuu miti. Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'el dhugaa miti jedha. Amma argitanii? Sanyii Israa'el kan ta'e hundinuu Israa'elii dhugaa miti. Akka waldaa keenyaatti maqaa Adventistummaa kan fudhate hundinuu Adventistii dhugaa miti. Jechuun kun sirriidha miti? Sirriidha. Macaafa qulqulluutu jedha waan ta'e.
sanyii Israa'el jedhamee kan waamame hundi Israa'el dhugaa miti. Torbarraa sanyii Abrahaam kan ta'e hundinuu ijoollee Abrahaamii miti jedha. Abrahaam irraa dhalataniidhaaf ijoollee Abrahaam jechuun hin danda'amu. Fooniin Abrahaamiin irraa dhalatanii waadaan Abrahaamiif galame garuu isaaniif maal hin ta'u hin raawwatu. Sababni isaa boqonnaa 4 lakkoofsa 24 irratti waan tokko dubbifnee turre. 22 irraa inni isaaf lakkaame jedhu Abrahaam duwwaadhaaf caafame miti jedha. 22 irraa yeroo dubbifne kanaaf qajeellummatti isaaf lakkaame kan jedhu caafameera miti ree? Inni amanee jedha. Isa duwwaaf miti jedha. Nuyi warra amannuufis immoo akka lakkaamuuf caafameera. Nuyi Waaqayyo isa gooftaa keenya Yesuus warra du'aa keessaa kaasetti maal taana jedha. Inni amanna jedha. Abbaa isa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos du'aa kaasetti maal goona jedha. Hin amanna jedha. Yoos irra daddarbaan keenyaafis du'atti dabarfamee kenname qajeellummaa akka argannuuf du'aa kaafame jedha Yesuus Kiristoos. Kanaaf amantii Abrahaam warra qabuuf malee sanyii Abrahaam irraa dhalachuun hidda Abrahaam nama gochuu hin danda'uudha ergaan lafa jiru. Israa'el jedhamuun Israa'el dhugaa naman taasisuudha. Har'a namoonni maal jedhu? Israa'eliif kenname. Seerri Israa'eliif kenname. Kun Israa'eliif ta'e jedhu. Israa'el jechuun waadaa Abrahaamiif galame kan raawwatame. Akka Yaaqoob waldhaansoo Waaqa wajjin qabee ergamaa wajjin qabee seenaansaaf maqaansaa kan geeddarame jechuudha. Lammaffaa kan dhalate jechuudha. Hubadhaa. Lakkoofsa 8 irratti kunis firooma foonii isa ittiin dhalatanii ijoollee Waaqayyoo ta'uu miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee jechuudha. Hubadhaa. Kanaaf Abrahaam irraa dhalachuun sanyii Abrahaam namaan godhu. Lakkoofsa 3 fi 4 irratti 4 fi 5 irratti ispeeshaalii filannoo Waaqayyo isaan filate. Kennaa Waaqayyo isaaniif kenne. Kakuu isaaniif kakate. Ayyaana isaaniif kenne ergeessee ka'een boodatti garuu isaan ayyaana kanatti maal taane? Jabaatanii hin jiraanne. Maqaa duwwaa fudhatan jechuudha. Maqaa duwwaa fudhachuun garuu eebbaaf nama hin qopheessu. Israa'elii dhugaa nama hin godhu. Hubadha. Dubbii baay'ee humna qabudha jechuudha. Sanyii dhugaa Adventistii kana fudhannee keessa jirra jechuun dhugummaa waldaa kiristaanummaa kenna dhugaa waldaa kanaaf kenname wajjin wal nu simsisa jechuu miti. Isa fudhachuu 8 irra maal jedha? Kun firooma foonii isa itti dhalatan ijoollee Waaqayyoo ta'uu miti. Warra abdii Waaqayyootiin dhalatetu sanyii dhugaatti lakkaa'ama malee. Sanyii dhugaatti lakkaa'amuudhaaf abdii isa dhugaa kanatti qabannee jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Abdichi yeroo akkasitti deebi'ee nan dhufaa. Saaraanis ilma godhattee na eegdii kan jedhu ture. Kan eenyuuf galame? Kan Abrahaamiif galame. Turi abdii ani torbaan darbe barnoota sanbataa irratti waan tokko na ajaa'ibaa ture. Abdii isaanii galmaan isaanii ga'uudhaaf maqaan Saaraas maqaan Abrahaamis maal ta'u tura ture? Geeddaramuu tura ture. Maqaan Saaraas jijjiirameera moo hin jijjiiramne? Jijjiirameera. Uumama boqonnaa 15 lakkoofsa 17-15 irratti maqaan Saaraas geeddarameera. 17-15 irratti. Maqaan Abrahaamis geeddarameera. Otoo maqaan isaanii geeddaramin ilmi isaan argatan sanyii isaanii miti. Aggaar irraa kan dhalate maqaan Abrahaamis uduun geeddaramneedha. Maqaan Saaraas uduun maal hin taanedha? Uduun geeddaramne. Eenyummaan keenya inni Addaam irraa dhalate foon samii galuu danda'a? Hin danda'u. Lammata yoo dhalanne jedha mitiire? Maqaan keenyas seenaan keenyas geeddaramuu qaba. Abdii nuuf galame raawwachuudhaaf sanyii Abrahaam ta'uudhaaf lammaffaa dhalachuun baay'ee barbaachisaadha. Maqaan keenya seenaan keenya jijjiiramuu qaba. 9 irratti abdichi 10 irraa kana duwwaa miti. Ribqaan ilmaan lakkuu nama tokkoof. Innis abaabelii keenya Isaaqiif in ulfoofte jedha. Luki yeroo isaan filatu amma 18tti yoo dandeenye ilaalla. Maal jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 15-16 irraa. 15-16 irraa akkas jedha. Isin ana hin fo'anne anatu isin maal godhe jedha. Isin fo'ate dhaqxanii akka ija godhattaniif ijji keessan akka jiraatuuf maqaa kootiin abbaa waan kadhattan akka isiniif kennamuuf ani isin maal godheera jedha.
kaaseera jedha. Anatu isin fo'ate malee isin maal nan goone? Nan fo'an. Amma boqonnaa 9 keessatti waan guddaa tokko laalla. Dooktoriin barnoota addunyaa garagaraatiif sababa akka ta'e kalaalleetiin jennu jechuudha. Waaqayyootu nama fayyisa, waaqayyootu maal godhe? Nama balleessa jedhan. Abrahaam Yisaaq filannoo Yisaaqiitiif Yaaqoob irra kan ga'e jechuudha. Boqonnaa 4 gubbaa lakkoofsa 4 gubbaa irratti boqonnaa Roomee boqonnaa 9 lakkoofsa 4 gubbaa irratti Israa'eliin akkamitti akka inni isaan filate, ilmummaatti akka isaan guddifate, akka isaan wajjin gale, karaa addaatiin abdii garaagaraa akka isaaniif gale lafa kaa'a. Garuu abdii kana jiraatanii ramoo hin jiraanne isaan. Hin jiraanne. Maqaa Israa'elii qaban malee dhugaatti Israa'elii dhugaa maal ta'uu hin dandeenye? Ta'uu hin dandeenye jechuudha. Gubbaarra kennii ibsaa dhufe kana. Akkuma kana Waaqayyo garaa Ribqaa keessatti Yaaqoobiin filatee Esaawun immoo maal godhe jedhe? Hin filanne. Yaaqoobiin filate jechuun Yaaqoobtu bara baraan fayyaa Esaawun fayyu jechuudha. Miti. Akkas jechuu miti. Kan inni jedhaaru ilma hangafaa godhee kan inni filate eenyuun akka ta'edha. Akka Yaaqoobiin ta'edha. Garuu Yaaqoob filannoo fi jijjiirachuu danda'u. Hin danda'a. Hisqeel keessatti akkas jedha. Cubbamaadhaan atiin badda yoo an jedhee yoo inni immoo deebi'ee qalbii jijjiirrate ani san fayyisuuree jedha. Qulqulluudhaan ammoo atiin qulqulloofta yoo hin jedhee yoo inni karaa qulqulluu isaa irraa deebi'ee cubbuu hojjete cubbuu isaatiin maal ta'a jedha. Cubbuu isaatiin bada jedha. Asirrattis Waaqayyo hangafa godhee kan filateedha malee badiinsaaf jireenya nama saniitiif galmasaa murteessa jechuu miti. Waaqayyo jalqabaaf dhuma beeka dhalli nama tokkollee akka inni badu hin barbaadu. Garuu hangafa godhee namatti fayyadamuu qaba jechuudha. Israa'eliin addunyaadhaaf maal godhee itti fayyadame? Hangafa godhee itti fayyadame. Garuu Israa'el hundinuu fayyeeraa? Hin fayyine. Filannoo isaaniif kenname itti hin fayyadamne. Yaaqoob dogongora guddaa hojjetee ture. Yooma Waaqayyos raajii waa'ee isaa dubbate abbaa isaa maal godhe? Maal godhe? Hin sobe. Abbaa isaa sobee abaarsa sanii yookaan mootu gatii hojii ofii Laabaa biratti si'a meeqa kafale jechuudha irra deddeebi'e. Inuma sobame. Garuu dhumarratti wal'aansoo halkan guutuu qabeen Yaaqoob maqaan isaa maal ta'e? Geeddaramee kakuunsaa iddootti eeggame malee waanuma filateef Waaqayyo cadhichaati eebba kana fudhatta jedheeraani hin jenneen. Wal'aansoo halkan guutuu qabeetu baay'ee murteessaa ture jechuudha. Kanaaf Waaqayyo dhalli namaa tokkollee akka badu hin barbaadu garuu karaa ittiin nama biraa bira ga'u qaba. Boqonnaa 10 keessa yoo geenne ilaalla namni maal ta'u malee namanu jedha dhaga'u malee namanu maali amanuun dhaga'uu irraa dhufa jedha miti. Dhaga'uun ammoo dubbii Waaqayyoo irraa dhufa jedha. Dubbii Waaqayyoo kana dhaga'uudhaaf nama dhageessisutu barbaachisa miti ree. Namni wangeela dhageessisu hundinuu fayya jechuudha. No. Wangeela lallabnee kanaaf Phaawulos maal jedha? Wangeela lallabee ofii kooti akka hin banneef dhagna koo nyaag godheen qaba jedha. Lallabnee namoota fayyisuu dandeenya, ofii keenya namoo fayyuu dhabuu dandeenya. Kanaaf dhimmi filannoo Yaaqoobiif Esawu kana jechuudha. Tokko irraa ijoolleen sun utuu hin dhalatin isaan keessaa tokkollee gaarii yookiin samaa utuu hin godhin akeeki fo'annaa Waaqayyoo dhaabbataa akka ta'uuf jedha. Jalqaba Waaqayyo itti fayyadamuudhaaf eenyuun fo'ate? Yaaqoobiin fo'ate. Garuu filannoo ofiitii Yaaqoob karaa Waaqayyoo keessa baheera moo hin baane? Baheera. Hin sobe abbaa ofii. Dhumarratti garuu halkan guutuu wal'aansoo qabeen maqaaf seenaan isaa geeddarame jechuudha. Achiin kaayyoon Waaqayyoo isaaf raawwate. 12 akka waamicha isaatitti malee akka gochaa namaatti akka hin taane beeksisuudhaaf inni hangafni isa quxisuudhaaf maal ta'a jedhe in hojjeta jedhamee haadha isaatitti maal ta'e jedhe himamee ture jedha. Himamee ture jedha. Garuu haadha isaatti himamuun kun akka waan inni eegutti hin taane dhumarratti kadhataaf boo'ichaan wal'aansoo halkan guutuu qabeen Waaqayyo akka humnallee isaa ta'e akka eebbasaaf maqaa isaa geeddaran argina jechuudha. Asitti deebinee akkuma caafame ani Yaaqoobiin maal godhe nan jaalladha. Esaawun garuu maal godhe nan jibbe. Inni nan jibbe jedhu kuni jecha ofii ittiin hiikameedha malee filannoo isaa jalqaba eenyuun godhe jechuudha. Yaaqoobiin godhe. Esaawun garuu maal hin goone hin filanne. Egaa karaa Waaqayyoo looguutu jira jechuu jenna muree matumaa kun hin ta'uu hin danda'u jedha.
Waaqayyo bira maaliin hin jiru? Loogiin hin jiru. Garuu jalqaba namatti fayyadamuu barbaadu Waaqayyo filachuu hin danda'a jechuudha. Inni Museedhaan namuma an araara godhuu fi barbaaduuf araara nan godhaaf. Namuma an garaa laafuu fi barbaaduuf garaa maal godhaaf? Nan laafaaf jedhe. Kanaafis kun akka araara Waaqayyootti malee akka jaalala yookiis dhama namaatti miti. Ayyaanaan fayyine hundi kennayyuu. Garuu akka nama fayyadu hojii nama fayyee maal gochuu qabna? Raawwachuu qabna. Yaaqoob yoodhuma Waaqayyo jalqabatti isa filates hojii isaatiin maaltu godhe? Hojii isaatiin sarara Waaqaa keessaa bahe. Abbaa sobe jechuudha. Booda eebbisaa isaaf kennamuudhaaf maqaan isaa geeddaramuu qaba ture. Akkuma Abrahaamiin maal godhe? Si eebbisa jedhee miti Abrahaamiin. Garuu Abrahaamin sarara Waaqaa keessaa bahe. Abrahaamiif Saaraanis jechuudha. Tole. Kanaafi dhugaa Waaqaa keessatti eeggamuudhaaf Waaqayyo nu filateera dhugaadha. Nu filachuun Waaqayyo garuu hamma dhumaatti samii galla jechuudha miti. Yoo filamuu san keessatti maal goone qofaadha obboloota koo? Ufeenne qofaadha. Waadaa Waaqayyo nuuf gale iddootti eeguu yoo dandeenye qofaadha. Dhugaa eenyummaa keenya amma qabnu nuuf kenne iddootti yoo eegne qofaadha. Akka Adventistiitti ergaa dhugaa Adventistiif kenname karaa addaatiin hundeeffama waldaa keenyaa irratti dhugaa kenname iddootti yoo eegne duwwaadha. Kan eenyu jechuu dandeenya? Adventistoota dhugaa jedhamuu kan nuti dandeenya. Yoo hin taane garuu laayinii kana keessa seenneef maqaa kana fudhachuu hin dandeenyu jechuudha. 17 irraa caaffanni qulqullaa'aan Fari'ooniin an maqaa koo lafa hundumaa irratti akka labsamuttin humna koo si irratti agarsiisuudhaaf ol si kaasee jedhe. Egaa inni nama barbaadu araara hin godha, nama barbaaduufis mata jabees hin godha. Isa lakkoofsa boqonnaa 7 lakkoofsa 17 kana boru kanarraa laalla xiqqoo ishee waan laaluu qabnutu jira waan ta'eef amma yeroon keenya jalaa deemeera. Kanaaf dhugaa dhageenyetti jabaannee akka dhaabannu dhugaadhaan dhugaa akka jennu Waaqayyo kan dhageenye nuuf haa eebbisu.